dhageeffadhu Haydar na dhagay hattummaa waan amoon hate ummata hattuu jedhee taappeellaa hannaa maxxanseefi hanga inni an amantaa hin qabu jedhuun ga'e kana naafidi irraa hattummaa waan inni hate san irraa kafaluu barbaada waan inni isaan jalaa hate san irraa kafaluu barbaada waan ta'eef dhaqi naafidi. Dhugaa mucaa kanaa baastu. Haafidu deemee fidee dhugaa mucaa kanaa haa baasanii. Maaltu miira keessa isa galchee hanga an amantaa hin qabu amoon jedhu isa geessise amantaa kalee isa jaalatee filatee itti dhufe dhiiseetiniin hangana hanga jedhu maaltu isa geessise dafii nu baasisi Haydar yoo dhugaa islaamummaa qabaatte yoo dhugaa islaamummaa qabaatte kalaas nuuf baasa maal feetan kana jechaan dubbadhani waan biraa miti gaafin keenyas kana ishee kaanaan waan qabdan itti fufa Haydar muutirraa kaasika kabajaa si gaafachaa jirra. Dhiifama maal jettan ani silkii muutirra kaayee silkii biraa haasaa ture dhiifama maal jettan maal jette falmi. Waan anaafe taphattaasa baasi Haydar baasi muutirra ummata nama tuffatu ummata tuffatama ati na tuffatte malee dhiifama maal jettan dhageeffadhu ijara isaa postu dhiifama qoy Yeti koi. Haasofitee kaatee falmi. Yeti raayyaa koi. Is. Dhageeffadhu. Dhiifama falmi. Aboon alabu shakla kanatti bilbiltuun. Akkana jabdutiyya. Dhiifama hin dhageenye. Hin haasoftee falmi. Ammoo yeroo keenya guddifama. Yeti raayyaattis haasa'i. Dhageeffadhu. Warri lakkoofsa jalaa fudhatanii na bilbiltanii. Na alabu shakla kumnatti bilbilina. Natti bilbilina warri na bilbiltan. Nikababar. Dhageeffadhu Haydar na dhagay hattummaa waan amoon hate ummata hattuu jedhee taappeellaa hannaa maxxanseefi hanga inni an amantaa hin qabu jedhuun ga'e kana naafidi irraa hattummaa waan inni hate san irraa kafaluu barbaada waan inni isaan jalaa hate san irraa kafaluu barbaada waan ta'eef dhaqi naafidi. Ay guddaas miti falmi qarshuma 100 bar qarshi guddaa miti kaunti keessa sitti ergaa bakka irratti galche akkuma dhibba kaashii yeroo asii gaafa geessu san xiqqoo nama irraa rakkannee fuunee turre walumaan jechuun. Kun akka yarte ragaa faana firitaa akkiif fayyada ta'uu isaa badhaasa. Haydar pleezin qoosime maal taate dhimmichi bar hattuu jedhameen jira bar maali akka hattuu jedhame sana naaf ijoolleen gootanii maqaa. Pleez akkasin jedhi. Sorry. Ijoolleen gootanii wal tokko amma deeqaa tokko carraanaa kenname. Sorry itti fufaa. Nama sadii bira saalfachuun hin jirtu jedhan nama sadii. Kaanyi jedhan safuun hin jirtu jedhan nama sadii bira tokko doktora bira kaanyiin hin jirtu ammoo doktora bira itti qaama saalaa silaala bakka fedhe silaala taa'ake bakka hunda hin jiru ammas nama amantii abboota amantii bira dhayxee waa gaafachuu waan akkanaan dalagee akkasiin godhe maali cubbu kana aarsa maali akkamittiin gatee toobaa deebi'ee waaqayyoo kiyyatti shayiniis waan jiru sumatti hima artee waan jiru waan rabbiin isarraa rabbilee naqarraan qaanfatu kan biraato nama poolisa nama shortaa bira maxaaraa yoo dhaytu muka si galchee ittiin si godhee ittiin silaalee qaama kee hunda silaalee fattashee xayyaara si galcha olii gallee kanneen bira safuun hin jirtu jedhan sheekha safuun beeytuuf as hin jedhan jaan waan jiruun dubbade jedhana tana daran umman bara safuu namni dhiisee jira safuu eeggachaatuma saalfachaatuma waan gariif dubbachuu jira waan jiru kun jedhana maal jettee bar takka dhuftee asii hin gaafatan jedhana asirra taa'ee durriyyeen dubartii teenya tana ta'a akli hin qabne harmi akkuma harmaarra akliin isii ati dubrummaa ni qabdaa jedhan hin qabu jetti eessa geessite bakka itti geessite namarraa fuudhee hundaa asii jedhetu intalti tun akli qabdi jedhana keenyoo gowwichisan dhiira jedhanii ka dubartii kana saatilu haadha isaa obboleettiin isaati waliin dhalatee dhufe akka inni godha obboleettii isaatiin dubrummaa ni qabdaan jedhuun ma akkana isin godha isin saalfattanii jedhana ummata kana jalaa dhaabbadha kabaja ofii godha eenyummaa keessan akkami namni rabbiilleen waan ati citi dalayde rabbiin si sattara gaafate hawaasa irra baaftee hin jirtu li jedhana maan rabbiin dhiifama sii godha ofumaaf saaxilte intalti tun gufuu ofitti ta'uu deemti bultii isiititti intala dubrummaan qabnee sin jedha boru intala kabajaan qabne ilmoon tante gaafa ati heerumtee dhalatte waan neeti sooshaal miidiyaa irratti haasofte ilmooteetiif teesse harmeen tante akkana turte jedhanii abbo hiriyoonnisi harmeen tante akkana feemasii birallaa saaxilamu turte qulla deemu turte dingilii miti ani annam akkanaati akkana jetti tarte jedhanii viidiyoo irra baasan ilmi kan keessan akkamitti hiriyoota isaa waliin jiraata
intalti ta'e akkam jettee jiraatti. Boru bara haadha namaatti ta'uu deemta bar. Haadha namaatti ta'uu deemta. Bareedduun tan akkamitti ibsaa tilta dhufteetti viidiyoos beeyme achi gara hudduu ta'e namni si ilaalu si bitachuun deemu. Maaluma if dhaadha isaa oolte jarana. Suuruma kaa oolte suuruma poostii gadhaa oolti. Quccubi diggi shaawara seeni bishaan finnaqi achi jaadi tutumaacha firraa baasi achi baasi ciisi gangaladhu akka re'ee jedhi woowumaan godhin qabanii jarri kun jarana ummata kana sa. Moo anuma qofa waan kana arga jarana anuma qofa dhufa isinitti hin dhufu waanni kun. Viidiyoon ciramtu kun anuma qofa dhufa. Hawaasa kana keessaan jiraanaan arga. Waan arguun dubbadha malee waan dhageen dubbadha malee waan hin argin waan hin dhageen hin dubbadhu. Qaamni tokko waan natti himeef hin dubbadhu. Viidiyoon arkusaniin gariin wallahi reefuun tana viidiyoon irra waraabuu ture. Ka qullaa gartee ol qabattee huccuun butaantiin isin jalatti uffattu mul'atu. Durriyyeen ijoolleen haala argee takkachitti mana saniin talaaqisan akkas godhan viidiyoo tokko kan dhufe jiran. Gallaq irratti waraabee gallakkisuufis safu. Abboota amantiitiin sodaadha. Kiristaana taatus nama safuu qabu amantii yoon qabaannellee waaqeffataan sodaadha ortodoksiin sodaadha luubootaan sodaadha paastaroota sheekaniin sodaadha. Viidiyoo kan akkam jeegataa lakkisuu kanaatu nagartee na yaachisuu ture jirana. Oli gallee nama nuti beeynu yoo akkam taate mucaan tun ganda keenya yoo akkam taate intala Oromooti yoo akkam taate Itoophiyaanii bara. Namni akkam waan fokkotturaa wal dhorkuu dadhabe amantiin ati dubartii gorsuu sin dhoorgine dubartii gartee karaa khayrii irratti amantiin gartee waan gaarii irratti sin dhada amantii kitaabni waan gaarii irratti sin ajajne kitaaba miti dhiisii deem gubi. Maali? Amantii jechuun bar dimokiraasii jechuun bar kufrii bar dimokiraasii jechuun akka feete jiraadhu jechuun bar hin jiru akka feetetti hin jiraatu namni amantiin qaba jedhu aadaan qaba jedhu amantii dhiisii akka itti jiraatu qaba malee akka ofiin fadhetti hin jiraatu. Dimokiraasiin dhiiratee isin jetti dhiira fuudhi isin jetti qullaa deemi isin jetti ejji isin jetti poorni zinaa adda addaa hojjedhu isin jetti kuni dimokiraasiidha rabbiin kana raawwate seenaa uummata isin durarraa maal barattan jedhana. Rabbiin ummata meeqa lafiin biyya kanarraa ummata gurguddaa seenaan sabaan bebbeekama ummata meeqa dhabamsiise deema hidda dhaloota isaanii hunda laalaa deema dubbisa wala quraana keessa dubbisa wala wangeela dubbisa. Walii gallee fakkeenya yoon isinii godhe ummanni gartee Sodoomoo Gamoora ummanni Luut nabi Luut ummanni Luut maaliin dhabaman rabbiin akka itti dhabamsiise ummanni sanarra biyya jirame ta'a Urduun yookaan Jordan kana deessii jedhanii jira bishaan san deemeen dhage bishaan akkaan ajaa'u. Degarte istinki ajawa desi jedhanii baharul mayyit jedhanii narra ajawa bishaan akkaan ajaa'u bishaan du'a iddoo san rabbiin ummata sanaa laakee jiran ajawa bishaan akkaan ajaa'u bishaan du'a iddoo san rabbiin ummata sanaa laakee jiran